Akka lakkoofsa Itoophiyaan caamsaa bultii 24 bara 2014 hiriyoota isaa waliin ta'uun poolisii aanichaan qabame. Guyyoota muraasa booda kaanirraa adda baafamee buufata poolisii Naqamtee akka geeffame maatiitti himama. Egasii garuu achi buutee nama kana ammallee hin baramne. Kana kan jedhu qorannoo Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa guyyaa irraa baasedha. Ibsa isaa keessatti namoota butanii achi buutee isaanii balleessuun humnoota mootummaa uffata namoota siviilii uffataniin taasifamu dabalaa jira jedha. Komishinichi eeruu hawaasaa bu'uura godhachuun qorannoo gaggeessuu ibse. Yeroo adda addaatti gaazexeessitoonni, namoonni siyaasaa fi qeeqxonni butamne bakka hin beekamne nu geessanii nu deebisan yoo jedhan dhagahama ture. Komishinichi qorannoo isaatiin adeemsi akkanaa seeraan ala ta'uu ibsee mootummaan seera idil addunyaa kana dhorku akka mallatteessus gaafateera. Himannaa komishinicharraa mootummaatti dhiyaate irratti gama mootummaa wanni jedhamee hin jiru. Waa'ee qorannoo kanaa dhaabbaticharraa obbo Badhaasaa Lammeessaa gaafadheera. Naannoo Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate namoonni torba qaamota nageenyaa uffata siviilii uffatamanii butamanii iddoo isaan jiran hin beekamne kan jedhudha. Kan akka naannoo Oromiyaatti kan iyyanni dhiyaate dhimmoota namoota iyyanni dhiyaate kan ammoo jiraachuu dhiisuu isaanii karaa adda addaatiin adda baasuu yaallee jira. Kanaaf mallattoon namni qaamolee nageenya siviilii uffataniin fuudhamanii iddoo eessa jirteen isaanii hin beekamne kan jiran ta'uu isaati kan inni agarsiisu jechuudha gabaasni keenya kun. Tole amma akka gabaasarraa agarreetti naannoo Oromiyaa keessas akkasumas immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraa jedha. Yeroo garaa garaatti gaazexeessitoonni namoonni siyaasaa fudhatanii badanii faayidumaatiin achi mana hidhaa fadhannee dhabneedhu. Yookiin immoo torban akkasiif mana akkasitti nageessanii akkasina godhaneedhu. Asirratti dhimmi addatti qorattanii bira geessanii abalutu kana godhe yeroo ammasiif tureettanii wanni galmeessitan jira qorannoo keessan keessatti. Amma nuti iyyannoon dhiyaate eessaa akka dhiyaatee fi namoota sana barbaaduu irraa qabneetidha kan dhimmicha ilaalaa turre. Namoonni kanaan badan jedhaman keessaati kan argaman jiru jechuudha iddoo tokko tokkotti. Kan immoo ciraadhuma buuteen isaanii hin argamne jiru jechuudha. Ammas deddeebi'an jechuudha. Tole amma gabaasuma keessan keessatti namoonni kunneen fa'aa bakka hojiitti yeroo ba'an yookiin immoo mana jireenyaa isaaniitii yookiin immoo bakka biraatti akka butaman mul'isa. Addatti namoonni irratti xiyyeeffatamu kun namoota akkamiiti? Egaa namoonni irratti xiyyeeffatamu namoota dhimmoota adda addaatiin shakkamudha jenneeti kan nuti yaadnu olmost namoota gaazexeessota yookiin namoota siyaasaan ilaalcha siyaasaan adda ta'an qofa jennee kan yaadnu miti. Namoonni vaaraayitii qabachuudha. Namoonni iddoo hojiitiidha kan isaan qabaman, mana isaaniitii kan isaan qabaman. Ammatoo namoota kana seeraan haasofsiifnee baree sababa kamiif akka isaan qabaman beekuu dandeenya turre garuu namoonni qabamuu isaaniiti. Sababa qabamuu isaaniitiin iyyanni dhufee nu qaqqabuu isaati kan nuti adda baasne jechuudha. Dhimma kana immoo ulaagaa seeraatiin yoo ilaalludha. Dhimmi kun dhaabachuu qaba waan jedhu. Sadarkaan ammatti jiru gaarii miti waan jedhu kan ibsa kennuu dandeenya jechuudha. Hojiin yookiin immoo qaamni mootummaa waan akkasii kana gochuu dhaabuu qaba. Itoophiyaanis immoo seera addunyaa wanni kun akka raawwatamne dhorkuu mallatteessuu qabdii jedhamaa jechuudha. Seera biraa jira. Wajjin International Convention for Protection of All Prisoners from Forced Disappearance waan jedhu jira jechuudha. Kanaaf dhimmi kun gaafa dhufu seerota amma nuti qabnu kana addatti dhimmoota adda addaa kan kaasu mirgoota itti keessatti hammatamuu qabus kan kaa'u raawwii isaatiifis kan mijatu hubannoodhaafis kan ta'udha seerri kun jechuudha. Dhimmoota adda addaa irratti elementoota adda addaa irratti kaaseet kan hin haasa'u. Kanaaf seerri kun yoo biyya keenya keessatti mirkanaa'e namoonni gama kanaan rakkoo keessa seenan furmaata argatu waan jedhudha. Kanaaf seera addaa kun taane seerota addunyaa irratti ragga'anii konveeshinoota jechuudha. Yookiin waliigaltee addunyaa biyyoonni baay'ee mallatteessan itti fayyadamaa jiran jechuudha. Kanaaf biyyi keenyas seera kana addatti gochuu qabdu waan jedhudha. Mootummaan alatti qaamoleen biraa namoota butanii akka jiranis hawaasni dubbata jiraattonni dubbatu tarii qorannoon keessan waa'ee isaanii waan tuqee yookiin immoo waan qorate qabaa? Mootummaan ofiis butu qaamni biraas yeroo butu protekshinii kennuu qabachuudha. Dirqamni mirga namummaa inni guddaan kan inni bu'ee jiru mootummaa irrattidha malee qaamota biraa irratti miti. Akkuma ammas labsii yookiin waliigaltee addunyaa amma maqaa fidee kana. International Convention for Protection of All Persons from Forced Disappearance kan jedhu kana keessatti ulaagaan dhimmi kun raawwatamuu isaa kaa'u tokko qaama mootummaa yookiin qaamni mootummaa kan awutiraayiz godhe yookiin immoo qaamni mootummaa karaa kallattii as kallattiidhaan kan keessatti hirmaate yoo ta'edha. Dhimmi kun forced disappearance ta'uu kan danda'u jechuudha. Ulaagaa kanan guunne yoo ta'e gochi kun jecha biraatiin kan ibsamu. Itoophiyaa ibsa sanbata dheengaddaa baaseen hidhattoota gadaamii keessa daatan jedhe 200 irratti tarkaanfiin fudhatamu beeksise. Dhimma kanarratti mana kiristaanaa ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa wanti jedhamee hin jiru. Gadaamii Sillaasee Dabre Eliyaasitti argamutti maaltu dhalate jechuun bulchaa aanichaa obbo Malkaamuu Addis odeeffannoo dabalataa gaafanne.
Gadaamiin sun duraan uummanni ijaarratee kan koo jedhee ittiin tajaajilamaa ture. Waggaa 3 fi 4 darban garuu amantii ortodoksii kan hin taane amantii yaalan birhaan tahee argamnaan uummanni mufii ibsate. Namoonni nama ajjeesanii achi keessa galu homaa hin jedhaman. Kana malees loltuu leenjisuu sinodosiif illee hin ajajaman. Dubbiin kun waan amantii gatii qabuuf nagaan hiikamuu qaba sababa jedhuun loltuu keenya ittiin dhabneerra. Marii nagaa bal'aas taasifneerra. Marii taasisaa turreen yaada dhiyeessinu takka ni fudhatu takkaa ni didu. Eenyuyyuu nun dhaabu. Nu tuqnaan samiin gadi lafti ol ka'a jedhu. Haala kanaan mootummaan naannoo rakkinicha hiikuuf dhufee ture. Boodarra humni addaa naannoo dhufee dhukaasa bane. Gara lamaaniin namoonni du'an. Dhumarratti humni addaa achii bahe. Boodarra raayyaan ittisaa dhufee isaan wajjin lola jalqaban jechuudha. Achi keessa monokseedha ka ofiin jedhan galu. Garuu immoo monoksee kan hin taanetu jiru. Kanneen gadaamii sana hooggananiidha malee kan amanee achi gale jiraachuu danda'a. Akka ibsa mootummaatti garee hidhattoota kanaa nama Iskindar Naggaa jedhamutu hoogganaa jira. Gaazexeessaa fi namni siyaasaa duraanii kun kana dura to'atamee gadhiifamee ture. Mootummaan ibsasaa keessatti nama kanaa fi nama isaa waliin jiru jedhe gaadaa akka jiru ibse. Bulchaan aanichaa walaleeluu gadaamicha keessatti taasifameen gama lamaaniinuu loltoonni ajjeefamuu akkasumas namni nagaa akka hin ajjeefamne himanii waa'ee Iskindar Naggaa garuu waan beekan akka hin jirre himan. Gama lamaaniinuu loltoonni wareegamaniiru. Raayyaa ittisaarras miidhaan gaheera. Amma garuu nagaan bu'eera. Jarri amantii yaalan birhaan jedhamu babal'isuu barbaadu. Biyya alaa dabalatee iddoo garaagaraatii namoota qabu. Haala tureen namni nagaa hin ajjeefamne. Duraan dubbii kana nagaan goolabuuf yaalamee ture. Raayyaan ittisaas kallattiidhaan galee ittiin dhukaasa. Naannicha marsee jaarsummaa yeroo erguuf jedhuudha kan isaan itti dhukaasan. Achiis sagaleen waraabame sagalee guddistuudhaan kottaa as bahaa nuti nama nagaatti hin buunu hawaasa waliin isin araarsinee deemna yoo jedhu raayyaan isaan battala sanatti illee sinaayiparii dhukaasaa turan. Isa waa'ee Iskindar Naggaa achitti dhokatee ture jedhamu garuu waan hin beeku hin jiru. Uummanni garuu hiriira bahee miidiyaatti bahee bilisa nu baasaa ajjeefamaa jirra jechaa ture. Waa'ee Iskindar Naggaa isa jedhamu garuu waraana keessatti dhimmoota bakkeewwan eegumsi taasifamuuf keessaa tokko manneen amantaadha. Sababa lola mootummaa fi hidhattoota kanaan miidhaan kanarra geesse yookiin immoo wanni biraa yoo jiraate kan gaafanne hojii gaggeessaan kutaa lallaba biyyaa Gojjam Ba'aa Malaaka Salaam Luba Gizaachau akka addunyaatti guyyaan eegumsa naannoo yaadatamee ooleera. Kana sababeeffachuun waa'ee saaphaphuu isinitti himuuf yaadne. Saaphaphuun yeroo jalqabaaf kan lafa kanarra mul'atan waggoota miiliyoonaan duradha. Kunis sanyiin bineensa daayinosarii lafa kanarraa otoo hin badiini. Sanyiin biqiltuu kun jijjiiramni qilleensaa gaafa mudatu himuu danda'a jedhu saayintistoonni Firaa'ol Balaay dhimma kana qindeessiteetti. Dhala namaa fi sirna koo lafa kanaaf lubbuu qabeeyyii bu'aa buusanidha. Laayikans jedhamu. Dachii kana harka 7 uwwisu. Sanyiin laayikans beekaman 20 jiru. Chaarlis Daarwin illee Antaarkaatikaatti gosa laayikans muraasa argateera. Dr. Gootaamii Weeraa kun muuzeemii seenaa Landan irraa waa'ee lubbuu qabeeyyii kanaa akkas jetti. Lichens are miniature ecosystems. Gosa phaphuu laayikan jedhaman akka sirna koo xiqqootti ilaaluu dandeenya. Fangaasii, algii fi saayinobaakshiirraa irraa ijaaraman. Lubbuu qabeeyyiin kunneen walitti maxxananii jiraatu. Muka, dhagaa, biyyoo fi iddoowwan namtolchee biroo irraatti ni argamu. Sanyiin laayikan guddinni isaanii baay'ee tirataadha. Waggaa tokkotti miilimeetira 1 gadi guddatu. Garuu immoo umrii dheeraa jiraatu. Laayikan sirna koo keessatti faayidaa guddaa qabu. Bineensotaaf nyaataa fi dahoo kennu. Iddoo tokkotti namoonni akka soorataatti fayyadamuuni. Koompaawundoonni laayikan dawaa, shittoo fi halluu huccuu tolchuuf fayyadu. Haala qilleensaa naannoo haaraaf laayikans dafanii deebii kennu yookiin immoo dafaniitti madaqu. Waa'ee faalama qilleensaas nutti himuu danda'u. Fakkeenyaaf halluun isaanii gara keellootti yoo geeddarame qilleensi faalamaa akka jiru baruun ni danda'ama. Gosti laayikan gareen lubbu qabeeyyii laf kanarraa waggaa dheeraa jiraatanii jedhan umriin isaanii waggaa 1860 tilmaamama. Laayikan jijjiirama haal qilleensaa lubbu qabeeyyiin kaan otoo dhiibbaan isaa ittiin dhaga'amin dursanii adda baasu. Waa'ee sanyii laayikan beekamu muraasa barachuun qilleensi naannoo kee faalamuu fi faalamuu dhiisuu isaa barachuu dandeetti. Rakkoo ta'ee tureera. Gaaffileen siyaasaa bubbulan seenaa fi dhimmoota kaan irratti hooggantoota siyaasaa gidduu wal dhabdeetu jira. Akkaatuma Itoophiyaan hundeeffamtee irratti illee paartileen siyaasaa waliigaltee hin qabani. Dhimmoota ijoo mariin irratti taasifamee akka waliigalteen jiraatu taasisuuf mariin sadarkaa biyyaalessaatti akka taasifamuu gaafatamaa ture. Adeemsi biyyoota addunyaa biroottis barame kun waliigaltee lammiilee gidduu akka cimuu fi sirna dimookiraasii ijaaruuf bu'uuradha. Yaada kana bu'uura gochuun waggaa dura Itoophiyaatti koomishiniin waliigaltee biyyaalessaa hundaa'eera. Hanga ammaattis dhimmoota wal dhibdee uuman jedhee fi kaan qoratutti jira. Haa ta'u malee paartilee mormituu dhaabbati kun walaba miti akkasumas hunda hin hammanne jechuun gaaffii irratti kaasu. Siyaasa Itoophiyaa waggoota 50 itti dhiyeenyaan kan hordofan gameessi siyaasaa obbo Leencoo Lataa furmaatii ijoo biyya kanaa marii biyyaalessaatii jedhanii amanu.
Faallaan immoo Profeesar Mararaa Guddinaan adeemsa marii biyyaalessaa kanarratti gaaffii kaasu. Obbo Leencoon Komishinii Marii Biyyaalessaatiif hundaa'e kana keessatti yeroo ammaa koree gorsitootaa keessaa nama tokkodha. Maatii olaanaatu dubbise. Mariin biyyoolessaa falammiilee biyya kana keessa jiraniif furmaata argamsiisuudhaaf dhaabbatee jira. Ani Itoophiyaan filmaata tokko qofa qabdi. Sunis federeeshinii sabdaneessaa kana dimokiraatessuudha. Yoo kana ta'uu baate sirnuma biyyaatu jiga ka jedhuun sodaa qaba. Sirni yeroo jigu immoo ollaa keenyatti agarre Somaaliyaa. Kunoo uummata aadaa tokkicha qabu, afaan tokkicha qabu, amantii tokkicha qabu. Waggaa 30 oliif deebisanii ijaaruun dadhabamee jira. Itoophiyaa miliyoona 100 olii kan saboonni 70 ol keessa jiraatan. Kan amantiin gurguddaan hunduu keessa jiru yoo diigamee deebisanii ijaaruun salphaan ta'u. Kanaan dura dimokiraatessuu kan dadhabneef gaafatamaan Oromoodha. Kana gamas gama nama quun barbaachisu. Carraaqqiin amma itti jirru milkaa'uudhaaf Oromoon adda durummaa fudhachuu qaba. Mariin biyyoolessaa kun hedduu barbaachisaadha. Maaliif dimokiraasii ce'uu barbaadna waan irratti wal ta'uu dadhabne immoo baay'ee qabna biyya kanatti. Nagaa waaraan akkamitti argama? Nagaa waaraa kan argamsiisu nagaa yeroo dheeraadhaaf jiraatu kan argamsiisu dimokiraasii. Dimokiraasii immoo Oromoon aadaa dimokiraasiin qabaa'uu waan jedhee dhaadatu kan kana dursee hojjechuu qabu Oromoodha.